Bulchiinsi magaalaa Finfinnee jijjiiramaan booda rakkoo hawaasummaa fi diinagdee jiraattotaa deebisuu kan dandeessisan hojiilee bu'a qabeessa hedduu hojjechaa jira. Keessattuu rakkoo mana jireenyaa jiraattotaa furuuf waggoottan jijjiiramaan darbanitti manneen waliin jireenyaa ijaaruun jiraattota hedduu fayyadamoo taasiseera. Korporeeshiniin misooma manneen magaalaa Finfinnees ji'oota 9 darbanitti manneen waliin jireenyaa 1287 ariitii fi qulqullinaan ijaarsisee xumuree eebbisiisuu Daayirektarri olaanaa korporeeshinii misooma manneen magaalaa Finfinnee Injiinar Toomaas dabalee dubbataniiru. የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ እንዲሁ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ቢሮ ሚሶማ መኔኒ ፊ ኮርፖሬሽኒን ሚሶማ መኔኒ መጋላ ፍንፍኔ ጂኦታ ሰልገን ደርበኒቲ ቁልቁሊና ፊ ሀሪቲ መኔ ወሊን ጅሬኛ ኩመ ቶኮ ፊ 287 ኢጃርሲሴራ ገሞወን 24 ከን ደርቢ 11 ሀጋ 18 ቀበን ኩን ኢጃርሰ መኔኒ ቁልቁሊና ፊ ሀሪቲን ኢጃሩ ኬኛ ካሙልሱ ዮተው ቡራሌ ሚሶማ ሁንደ ከኖፍ ኬሰቲ ቀበኒ ፊ ናናዋ ጅሬኛ ሚጀታ ታኒዳ Injiinar Toomaas itti dabaluunis sosochiin ijaarsa manneenii magaalaa Finfinnee adeemsa magaalaa badhaate ijaaruuf jiru dhugaa taasisuu irra darbee carraa hojii fi ce'umsa beekumsa dargaggootaaf argamsiisuu keessatti iddoo olaanaa kan qabu ta'uus dubbataniiru. በከተማችን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እንዲነቃቃ magaalattiitti sosochiin ijaarsaa yeroo ol guddatu dhaloota hidaamuuf ashaaraa kaa'ee kan darbu akkasumas adeemsa magaalattii magaala badhaate taasisuu kan saffisiisudha. Carraa hojii uumuu fi aadaa hojii akka haaratti akka uumamu gochuu keessatti gaheen qabu salphaa miti. Jijjiiramaan booda gaafilee manneen jireenyaa waliin wal qabatee ka'uu deebisuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsa manneen irratti xiyyeeffannoo kennuun manneen waliin jireenyaa ijaaruun jiraattota magaalattii hedduu fayyadamoo taasisuun caba mana jireenyaatiin wal qabatee ture deebiseera jedhan hooggantuun biiroo misooma manneen magaalaa Finfinnee Aadde Qiddisት ወልደጊዮርጊስ ከለውጡ አስቀድሞ በነበሩ ጊዜያት ስብራት ከተስተዋለባቸው ዘርፎች ውስጥ jijjiiramaan dura caba mana jireenyaatiin wal qabatee ture suphuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee inisheetiivii manneen jireenyaa ijaaruu bocee hojii erga eegalee gaafii jiraattotaa deebiseera. Kanaanis manneen waliin jireenyaa ijaaruun jiraattota magaalattii hedduu fayyadamoo taasiseera. Gaafii mana jireenyaatiin wal qabatee ka'us furuu danda'eera. Manneen waliin jireenyaa kunneen kan argaman Addabaabayii Jarman, Ayyarxeenaa fi naannawa Giraaritti yoo ta'an naannawa jireenyaa mijataa ta'uu irra darbee bakka tapha daa'immanii, dirree kubbaa miilaa, bakkeewwan bashannanaa, bakka dhaabbii konkolaataa fi kanneen biroo kan of keessatti qabate ta'us Aadde Qiddisት dubbataniiru. ዛሬ በይፋ ያስመረቅናቸው የምንገኛቸው የጋራ መኖሪያ መንደሮችም manneen waliin jireenyaa ijaaramanii eebbifaman qulqullinnaa fi bu'uuraalee misoomaan kan guutamanidha. Jireenya jiraattotaaf mijatoo kan ta'an dhaloota dhufuu yaada keessaa galchuun kan ijaaraman ijaarsa ammayyawaadha. Manneen jireenyaa kun naannoowwan ijaarsaa 3 irratti yoo ta'an kan Addabaabayii Jarmanitti argamu kun 401 abbaa ciisicha 1 197 abbaa ciisicha 2 fi 300 immoo abbaa ciisicha 3ti. Akkasuma istiidoo 2 fi manneen daldalaa 32 kan qabanidha. Kana malees iddoo bashannanaa fi oolmaa daa'immanii fi dhaabbii konkolaataa kan qabanidha.